Dhaqaagala balaliisaa itti 18 fudhate si'a baay'ee qilleensarra boba'aa guuttachuu hanga waliin dha'utti fudhateera. Akkaataa buufatawwan niwukileeraa Iraan boombiin aleeluuf Ameerikaan raawwatteedha. Akkaataa Jeneraal US Dan Kein jedhanitti miidhaan aleellaa US duula Operation Midnight Hammer jedhuun mogga'e kun dhaqqabsiise ammatti ifa ta'uudhaa baatus akkaataa aleellaan raawwatame ministeerri ittisa US ibseera. Kunis erga aleellaan raawwatame waan ta'eedha. Boombiiwwan US osoo addunyaan hin beekin soso'anii aleellaa raawwatan jedhan ministeerri ittisa US Pete Hegseth yeroo xiyyaaronni waraana US Iraan aleeluuf buufata baadiyyaa Muzurii jiru keessaa ka'an pirezidaantiin Trump ittaanaa isaanii aangawoonni waraanaa fi kaan White House keessa ta'anii daawwataa turani. Jeettiiwwan US B-2 Stealth dukkana daa'atanii socho'anii ilmi isaanii ijoos buufatawwan niwukileeraa Iraaniidha. Jeettiiwwan US saffisaan qilleensarra gad xiqqaatanii balali'an kun boombii dhagaa konkiriitii 18 meetiri asiin gadi seenanii barbadeessuu danda'achuun balali'anii. Kun boombiin buufata niwukileeraa Iraan ijoo bakka Fordo jedhamu argamuu fi gaara jala jiru rukutuu danda'udha. Ameerikaan biyya takkitti boombii qiyyaafannoo lafa jala akkanaa dha'uu danda'u qabdudha jedhamee amanama. Karoorri US kun akka hin baramneef balaliiwwan biroo kallattii biraan akka balali'an ta'eera. Kunis waliin dha'uuf yaadameeti. Kanas nama baay'ee muraasa qofaatu beeka jedhani. Gartuu aleellaa raawwate jeettiiwwan B-2 dhoosan tokkoon isaanii hojjettoota lama waliin gara ba'aa qajeelan jedhani. Xiyyaaronni waraanaa kun weebsaayitii balalii faana dha'uu keessaa hin mul'atan jedhani. Suuraan saatalaayitii qoodame amma miidhaa qaqqabe hubachuuf gargaarus yoom akka dha'ame hin agarsiisu. Yeroo xiyyaaronni waraanaa imalan xiyyaarota kaan fuuldura isaanii deemaa xiyyaarrii fi misaayilii diina yoo jiraate hordofan turan jechuun Jeneraalli US himaniiru. Akka aangawoonni US jedhanitti jeettiiwwan waraana Iraan hin balaliin akkasumas ittisni humna qilleensaas hin dhukaafne. Israa'el daangaa qilleensa Iraan irra to'annoo qabaachuun xiyyaaronni waraana US akka gara isaanii akka imalan gargaare jetti. Ekspaartiin ittisa misaayil Paatirshiyaan akka dubbatetti pirezidaantiin Trump Ameerikaan sagantaa niwukileeraa Iraan barbadeessiteetti jedhaniiru. Iraan aleellaan raawwachuu mirkaneessitus amma miidhaa ga'ee xiqqeessiteetti. Akkaataa aleellaan raawwatames hin dubbanne. Akka aangawoonni US jedhanitti misaayilonni Toomaawak jedhaman baay'ee galaana Arabaa turan irraa gara buufata niwukileeraa Iraan bakkee Isfa'aa jedhanitti dhukaasaniiru. Aleellaan misaayilotaa kun yeroo wal fakkaataa xiyyaaronni waraanaa aleellaa geggeessanitti raawwate jedhu dhaabbata Center for a New American Security jedhamu ekspaartii waraanaa kan ta'an Dr. Stark Pitjon kun Ameerikaan bakkee garaagaraatti aleellaa ergaan takkaa raawwachuu danda'u ishee agarsiisa jechuun dubbatani. Xiyyaarri waraanaa jalqaba boombiiwwan buufata niwukileeraa Iraan gaara jala jiru mancaasuu danda'u MOPS jedhaman lama buuse. Boombiin kun lafa konkiriitii 18 meetira yookiin lafa meetira 61 ta'u keessa seenee dho'uu danda'a. Akka ekspertonni jedhanitti kana jechuun ammatti galma ga'uun isaa mirkanaa'uu baatus boombiin tokkicha buufata niwukileeraa Iraan Fordoo kana gaara jala jiru mancaasuu danda'udha. Buufati niwukileeraa Iraan Fordootti argamu gaara jala meetira 80 hanga 90 gadi siqee jira jedhamee amanama. Yeroo jalqabaaf waraana keessa boombiin kun hojiirra kan oole. Boombiiwwan hafanis qiyyaafannoo isaanii aleelani. Walumaa galatti boombiiwwan MOP jedhaman 14tu Fordoo akkasumas buufata niwukileeraa Naatazaan irratti dhukaafame. Buufata niwukileeraa Isfa'aan kan Fordoo meetira 200 fagaatee argamutti immoo misaayila Toomaawak jedhamutu aleele. Erga xiyyaaronni waraanaa qilleensa irratti sa'aatii 18f turanii booda daqiiqaa 25 keessatti qiyyaafannoowwan hunduu rukutamaniiru. Ergasii gara Ameerikaa deebi'uu isaanii Peentaagoon beeksiseera. Walumaa galatti duula aleellaa US kana keessatti meeshaalee waraanaa 75 fi xiyyaaronni waraanaa 125 hojiirra oolaniiru jedhan ministeerri ittisaa US. Xiinxaltoonni akka jedhanitti duula waraanaa walxaxaa akkanaa biyyi kaan raawwachuu hin dandeessu. Ta'us milkaa'inni aleellaa kanaa akkasumas gabbisa niwukileeraa Iraan dhaabsisuu fi dhaabsisuu dhabuun isaa ammatti mirkaneessuun nama dhiba jedhaniiru.